uummata akka anjaakkeetti galabbaxee uffadhe kanatti jiruun isin galabbaxamte kootaa waan akka isin hima ijoolleen hanga ammaa dalaynee jijjiirama hin finne ammaan booda jijjiirama akkamitti dhufa jettan ani hoggaa 5 dalagee jijjiirama hin finne biyya galu hoggaa 4 ji'a 5 biyya galeen hoggaa 4 ji'a 5 taa'ee biyya kana gale osoo raftiin galeen yoo galu mallaqni nan eeni biraaziliin kee yaalamaa ture ni dhibamaa ture yeroo baay'ee dubbadhee jira manni ijaaramee ture manallee yaa'u maazariin mallaquma ofiitiin gimmaasha ijaartee gimmaasha gargaaranii ni qabani alhamdulillah lafa qaba waan ta'eef jechuudha garuu mallaqni annaa kaa jedhee naan kaayamne lafa bita jedhee waanuma bituun dhabe wallaahi laziim illii hin naqabe bakka illii wayitu naqabe lafa bitee lafa ni bita jedhe san lafa ni karoorfadhe san inuma bitean kaarii 400 bita jedhee kaarii 400 san idaan bitee deebe biyya kanatti waan hoggaa 4 ji'a 5 keessatti guyyaa takka yaadeen beene guyyaa takka jijjiirama yaadeen beene guyyaa takka ni godhadha jedhee yaadeen beene hoggaa takka keessatti achas deebee godhadhe idaa san ofirraa xumuree wallaahi isiniin jedhe idaa san ofirraa xumuree lafa biraa deebisee bitean agartanii yeroo tokko hoggaa dheeraa dalayni ammaan booda jijjiiramnu osoo hin taane hoggaa dheeraa san keessatti jijjiirama hin finne maayindiin keessan jijjiirama taanaan hoggaa takka 2 keessatti jijjiirama hoggaa 9 dalaydanii jijjiirama hin finne hoggaa 2 keessatti jijjiirama fiduu hin dandeetta waan nama maayindii keessan bal'isanii yaadu illi heenyaa ta'u xiiqaayu bakka dalagee hanga ammaan booda mee hanga ammaa dalagee ayyari wannu bootaa jijjiira fakkeenyaaf hasaba keessan hiriyoota keessan mana dalagaa mana ijaazaa kan itti dalaydan yeroo tokko namoota nu akabaabii keenya jirutu gadi nu qaba akka hin jijjiiramne nu godha namni naannoo keenyarra jijjiirama hin feenoo ka jiraatu taate nullee dhawaatan simmeetiin nama sanii nutti dhufaa fudhata deemna gaafa kaane jechuudha rabbi barakaa keessa isinii haa kaa'u alhamdulillah rabbil alamin duraan leen taznaneeti miti itti bashannaneeti miti meeshaa bitee biyya galchee kaargoo bitaa ture kaargoo godhee waa hedduu meeshaa irratti fixee mallaqa hiyya garuu hin seenufne wallahi hin seenufne ofitti aaree booyee jira cinqamee jira hiraaree jira waa hedduu yaadee jira ol baasee gabbaasee namni duraan giziyaan biyya arabaa jiru dhufe waa hedduu naan jedhaa ture mallaqa kiyyatti fayyadamee jira nan aarsine sunillee ani isaanii ol ta'ee ummata duraan na tuffate sanii ta'uun kiyya amazing akka waan nama guddaatiitti of ilaaleeyyuu jechuudha isaan fayyaduun kiyya muhummin ijoolleen hoggaa dheeraa dalaydanii hin jijjiiramin maayindii keessan gaafa jijjiirtan ilaalcha keessan gaafa jijjiirtan ni jijjiirama jettanii gaafa xiiqoftaniitiin hin kaatan ni jijjiiramtan wallaahi laziim ni jijjiiramtani ijoolleen biyya galtanii hoggaa 8 hoggaa 6 dalaydanii mallaqa dhabdanii biyya kanas deebitaniitiin hoggaa muraasa keessatti waan godhanne mee hima waan godhanne mallaqa hin qabanne hin xiiqofne hin illikoofne akkamitti jettaniitiin paaworiin ooyee isin hin dhufne kanaaf ijoolleen ammallee cinqii akkasii keessa jirtan amma hanga ammaan jijjiiramne jettanii hiraaraa jirtan ka sammuu keessan bicha bal'isaa yaada ni jijjiirama ammaan booda ani fayyaa qabaa qaamni na guutu biyya mallaqa dalageetti argadhu jira ni jijjiirama jedha ofaminsiisa keessattuu ijoolleen shamaraa ta'e jechuudha paaworii yoo itti isin dhufa jijjiiramni ni dhufa ilmi namaa fayyaa qabannan